Kafiila kiyya ulfaa'ee maaltu furmaataa jetti. Obboleettiin na guyyaa irraa barahaa namni takkaa fi akkasuma uumamaa hin jirre keessa fidee nagatee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jira jirtu nageenyi badhaadha. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan nageenyi kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa adhallee waan garaa nama nyaatuu fi seenaa barnoota isiniif qabu tokko isiniif fideetiin dhufee jira. Haga xumura viidiyoo kanaatti na faana bu'a. Obboleettiin teenya haati guyyaa irraa kafiila kiyya irraa ulfaa'ee maaltu naaf furmaataa jetti. Osoo gara seenaatti hin seenneen dura warroonni mana kanaaf haarawwatan sabiskiraayib godhaa. Viidiyoo kanas haga xumuratti dhageeffadha waan hedduu isin barsiisu. Akkasuma obboleewwan keenya warra shamaraatiifis viidiyoo kana sheer godhaa akka irraa waa baratan taasisaa isin jedhu. Yoo viidiyoon kun isinitti ture ammoo laayik gochuu hin dagatinaa. Seenaan akkanatti jalqabdi. Obboleettiin teenya haati seenaa guyyaa irraa akkana jedha. Ani hojiidhaaf biyya kiyya irraa ba'e. Yeroo biyya turetti bultii qaba ture jetti. Bultii kiyya keessatti ilmaanis horadhee haadha ilmaaniiti jetti. Ilmaan nama lama qaba ture jetti. Abbaa manaa kiyyaan wal dhageenye jireenya keenya fooyyessuudhaaf gara biyya ormaa kana imalee jetti. Ergasanii yeroo biyyaa deemutti ilmaan kiyya abbaa manaa kootti kennee biraa deebi'e. Inni illee waan ani itti erge hojiirra oolchuudhaan na jajjabeessaa hamiilee natti toraa daa'imman kiyyas akka bareedanaa guddisaa ture. Anis ammoo kaayyoon kiyya of jijjiiree ammallee jireenya kiyya fooyyessuudha waan ta'eef hojii kiyya irratti xiyyeeffatee hojjedhaa ture. Namoonni an biratti hojjedhu kun nama baay'ee miskiina gara laafanii fi akkasumas uummata gaarii turanii. Isaan bira akka gaarii hojjetaa ture waggaa lama xumuruudhaaf ka'e. Waggaa lamaa kana keessatti mana ijaaradhee waan silaa mana kanaaf na barbaachisu hunda itti guuttadheetiin jira. Qabeenyaan asii biyyatti erge abbaan manaa koo osoo hin qisaasisin hojiirra oolchuudhaan mana bareeda naaf ijaareetiin jira. Haa mana ijaaradhu malee aniniin kun qabeenya biratti waan na barbaachisu waan godhadhe hin qabu. Wantoonni an hojjetadhe manatti na jalaa dhumatte waan ta'eef abbaa manaa kootiin mari'adhe. Abbaan manaa kootiin gahee yaa abbaa manaa koo maaltu furmaata jedhee gaafannaani waggaa lamaan dabaladhuuti eegasii ammoo ni galtanaan jedhe. Ergasii aniif innis wal dhageenyee waggaa lamaa dabalachuudhaaf murteesse. Ergaan kana murteesse booda maatiin an bira hojjetu waggaa kee xumurachuu arganii jennaani maaltu siif furmaata biyya galtaa jedhanii na gaafatu. Lakki ammatti biyya galuu hin barbaadu jechuudhaan isaanitti hime akka waggaa itti dabaladhu itti hime. Ergasii isaanis viizaa kiyya na haaromsanii bifa haarawaa waggaa lammataa isaan biratti jalqabe. Haala saniin osuma jiraachuu jiru namichi kafiila ta'ee jalqaba biyya irraa na fide amalli isaa na jijjiiramaa. Inni guyyaa guyyaan amalli isaa jijjiiramaa dhufe maaltu itti gal maal ta'e jechuudhaan anis shakkuu fi sodaachuu eege. Kanuma jidduutti gaafa tokko akka carraa ta'e maatiin ana qofa manatti dhiisanii imala deeman. Yeroo maatiin imala deemetti namni manatti hafe nama kafiila naaf ta'e kana qofa. Anis gaa wamaa ofirraa hin sodaanne waggaa lama bira dalageera waan ta'eef hin taa'e. Erga isaan deemuu arganii booda giddiin qabee namni kun na gudeede. Inni erga na gudeedee booda akka ani himanne yoo ani himadhe ammoo akka na ajjeesu natti hime. Anillee lubbuu kiyyaaf sodaadhee hin dubbannee jedhe. Erga sanii booda waggaa maatiin manaa bahan akkuma jaarsaaf jaartitti na fayyadamuu jalqabe. Sababbiin isaallee yoo ati dubbatte si ajjeessa jechuudhaan na sodaachisa. Anillee lubbuu kiyyaaf sodaadhee womaa hin dubbannee jedhe. Erga sanii turtii keessa garaan na taa'e hin ulfaa'ee jedhe. Ulfaa'ee jennaan akka ulfa qabu itti hime. Itti himee jennaan qorsa sii fida waan ta'eef womaa hin yaadinaa jechuudhaan natti himee jedhe. Ergasii inni akkas jedhee natti himee booda qoricha fuudhee na fide. Qoricha na fidee fayyadamaatu marraa lamaa naa fide qorichi na fayyaduudha. Itti himee jette ammas. Itti himee jennaan lakki rakkoon qabu daa'ima hin guddifadha mana kireessee siin baha jedheetiin natti himee na amansiise. Anillee rakkoo kana keessa seenee waan rakkadheef hayya jedheenii jette.
Ergasii gaaf tokko maatiin bashannanaaf nama nadhiisanii deemanii jedhe. Garaan na taa'u kiyya an hin beeku innis ittimee ni beeka. Mana si kireessee si baasa naan jedheera. Si jaaladhas si wajjin jiraadha naan jedhe. Erga sanii booda maatiin bahanii jennaan hiqaa kan kee walitti qabadhu. Natu mana si kireessetti si baasaa naan jedhee jedhe. Anillee hayya jedhee waan qabu walitti qabachuudhaan faana bahee jedhe boorsaa kiyya fudhadhe. Erga boorsaa kiyya fudhadhee faana bahe makiinaa isaatiin na fuudhee naan deeme. Anis mana naa kireessetti na geessu jira jedhee dadhisee duuka taa'ee jedhe. Fuudhee na fageessee barahaa namni takkaa fi akkasuma uumamaa hin jirre keessa fidee nagatee silkiin illee na harkaa fudhatee na biraa deemee jedhe. An barahaa keessatti gara deemu wallaalee osoo dhama'ee oliif gad ilaalu karaan karaa makiinaatti waan ta'eef makiinaan natti dhuftee jedhe. Nama makiinaan na dhufe san kadhadhee makiinaa yaabbadhee gara magaalaatti gad deebi'ee jedhe haati seenaadhaa obboleettiin keenya. Erga magaalaatti deebi'ee ammoo poolisootatti dawwalachuudhaan gara poolisatti deemee poolisiin dhuftee na fuudhe. Erga na fuudhanii booda lakkoofsa gurbaa kanaa an hin beeka waan ta'eef itti dawwalanii gurbaa kana ni waaman. Waamanii jennaan ergasii innin maal jedhe gurbaa kana intala tana ani hin jaaladha. Kanaafuu mana kireessee mana baasee isii horachuu ni danda'a jedhee poolisiidhaan wal dhagahee fuudhee naan deeme. Erga fuudhee naan deemee booda manas naa kireessee bakka inni mana kiraa naa fuudhe sanitti dahee jette obboleettiin. Erga dahee kaan dahe kun ilma dhiiraatti jette. Inni jalqaba ilma dhiiraa hin qabu waan ta'eef daa'ima kana hedduu jaalataa jette. Ana ammoo hajaa kiyya hin qabuu jette. Garuu akka nama maatii tokkootti na hin ilaaluu jette. Daa'ima isaa ammoo hedduu jaalataa jette. Waa an barbaadillee naa godhaa jette. Abbaan manaa koo abbaan daa'imaa koo jalqabaa biyya jira. An ifaajee waggaa kootii waggaa lamaan darbee akkasuma biyya jira. Inni illee hin galteef na eeguu jira. Ani asii rakkoo kanaan qabameetiin jira. Maaltu naaf furmaataa jedhe. Gartanii maaltu naaf furmaata jedhe. Obboleettii keenya seenaan kun hedduu gara na nyaata. Seenaa kana dubbisee dhagahee jennaan baay'ee tokko na dhagahe. Haa ta'uuti ammoo maaltu furmaata jettan. Waan nama rakkisuu fi baay'ee ulfaata. Sababbiin isaa obboleettiin keenya tuni biyyaa ilmaan qabdi, bultii qabdi, bultii isiitiif amanamtuudha. Akkasuma abbaan manaa isiis bultii isaatiif amanamaadha. Ijoolleen isii haati teena nuu galti jedhanii eeguu jiranii isii ammoo rakkoon kun mudatee hin jiraa jechuudha. Jalqabatti obboleettiin keenya rakkoon kun erga bira gahe akka yaada kiyyaatti wanti gochuu qabdu maal gochuu maltee wanti kun erga bira gahee booda waajjira poolisaa dawwalattee jalqaba poolisii geessuu malte. Yoomiin osoo sadarkaa kana bira hin dhaqqabinii jechuudha. Sadarkaa kana bira hin gahin waajjira poolisatti himattee akkasuma yookaan ammoo imbaasii sanitti dawwalattee akka furmaanni wayii kaa'amuuf taasifattee rakkoo kana keessaa bahuu malte. Lammaffaa nama kana irraa fagaattee durba sirra fageessuu malte. Adeemsi keessa rakkoon kenna malee nama tokko akka ilaallee amalli isaa yoo nutti yookaan ammoo nama gaarii nuuf fakkaate fuulatti kennina kolfinee waliin taphachuu akkasumallee fuulatti dirree jennaan san keessa rakkoon nu mudataa jechuudha. Hayyee guyyaa jalqabaatti rakkoon akkanatti kallattii kanaan ergisi mudate namni tokko maal gochuu qabda? Waajjira poolisaatti dawwalattee yookaan ammoo poolisii dawwalattee imbaasii beeksistee waan akkanaatiin rakkoo kana narra jira furmaata naaf godhaa jettee beeksisuu danda'a jechuudha. Deebitee ammoo erga rakkoon kun sadarkaa kanatti sirra gahuuf obsitee taa'uu hin qabdu. Maaliif wanti fakkeenyaaf har'a reeffa du'a dhoksanii awwaaleessa geessanitti Oromoon dhugaadha lubbuu keetti sodaachuun hin danda'amu. Haa ta'uti ammoo qanii wanti wayii sirra gahe maal godhuu qabda daftee furmaata waan sanii osoo keessa fagaanne barbaadachuu danda'uu qabda jechuudha. Obboleettii keenya rabbi furmaata isii haa godhu. Viidiyoo kana maaf isin waraabna. Namoota hedduu barnoota ta'a waan ijoolleen keenya hedduun isaanii biyya ormaa jiran dalagaadhaaf bahee biyya ormaa kana keessatti faca'ee dalagachuutti jirutu jira jechuudha.
wantoonni akkana rakkoon akkanaa si dhufuu dandeessu. Wanti rakkoon akkanaa kun yoo si dhufe immoo furmaata jiru daftee akkatti barbaadachuu dandeessu jechuudha. Deebitee ammoo jireenya keessatti rakkoon akkanaallee akka si mudachuu danda'uu fi maal akka gochuu qabdu akkatti yaadu barbaada. Amma abbaan manaa kana quba hin qabu. Maal fedhaa? Isiin naa galtii, nagahaan galtii jedheetuma eeguu jira. Isiinis kaayyoon isii waan kana hojjechuun turte. Hojii isii fixattee nagahaan maatii ofii deebitee waliin jiraachuu. Hayyee amma mudateetti jira. Isiin asirra rakkatte jechuudha. Obboleewwan keenya kallattii garaagaraatiin miidhaa qaamaa, miidhaa sammuu kallattii garaagaraatiin kan irra gahu hojjetu jira jechuudha. Maal ta'uu qaba? Of eeggannoo haga dandeenye gochuu qabna. Rabbitu nama eega. Rabbitu nama eega haga dandeettan miidhaan tokko akka isinitti hin dhufneef of eeggannoo gochuu qabdanii jechuudha. Of eeggannoo gochuu qabdan. Yoo dandeettan fakkeenyaaf iddoo hojiisaa kilaasii namni dhiiraa galu kophaatti seenuu dhabuu, yeroo inni keessa jiru kilaasii isaa qulqulleessuu dhabuun, akkasuma yeroo inni si dubbisee itti kolfuu dhabuun, itti siqachuu dhabuun, fuula kan kee itti garsiisuu dhabuun kallattii garaagaraatiin of eeggannoo gochuun isinirraa eegama. Taani ammoo rabbiin isin haa eegu. Rakkoon akkanaa kun ammoo yeroo tokko tokko nama hin mudatu. Rakkoon nama tokko mudate ammoo nama biraatiif ammoo barnoota ta'a. Isinis ammoo warraa waa baratan jedhee yaada qaba. Viidiyoo kanarraa akka waa baratan abdii qaba. Maaliif waan biraa yoo dhabe of eeggannoo gootu jechuudha. Of eeggannoo cimsuu. Fakkeenyaaf keessattuu yeroo maatiin manaa bahan yeroo adda addaa keessatti yoo nama waliin dhiisanii kophatti dhiisanii deeman of eeggannoo cimsuu irraa eegamaadha jechuudha. Kaan ammoo rabbiin isin haa eegu hamtuu isin hin mudatiin jabaattanii isin of eeguu danda'u qabdan. Yoo abbaan of eege rabbiin nama eegaa jedhan. Yoo ati of eeggate jettee rabbiin illee si eegaa. Taanis jabeessitee of eegdaa. Akkas viidiyoo kana ammoo argee dhageeffadhee akkasuma laalee waan kun ammoo rakkoon kun nama barsiisa. Namni biraa irraa waa barachuu danda'a. Irraa waa fudhachuu danda'a. Yaada fidinsi ni geessisu. Rakkoon kun akkamitti ta'uu danda'a jechuu dandeenya fakkeenyaaf namni hin beekne akkamitti wanti kunuunsi akkamitti ta'a dhugaadha jechuu danda'a. Dhuguma lafa jirtullee jechuudha. Rakkoon kana caalullee lubbuun namaa bahu. Biyya ormaatitti ijoolleen keenya kallattii garaagaraatiin lubbuun bahu. Kallattii garaagaraatiin miidhaan qaamarra gahu. Atini hojiis guyyaa baate maatiin kan kee hojjetaatti beeka malee akkamitti akka hojjettuuf maal akka hojjettuuf jireenya akkamii keessa akka jirtu sirrii rabbi kan kee waliin. Nama tokko dhugaadha amalli isaas yookaan ammoo maatiin akka maatii ofis ilaaluu danda'a. Guyyaa maatiin akka maatii ofis ilaale ati ammoo akka maatii kee isaan ilaaluu qabdu. Akka maatii kee isaan ilaaluu qabdu. Maaliif nama nyaaphaa achi keessa jiru. Nama fira kan kee hin taane haadhaa fi abbaa kan kee obboleessa kan kee hin taane achi keessa jiru. Namni kun ammoo akkuma gisee nagahaa si waliin kolfee taphatu yeroo rakkootti rakkoo biraa sirnaan geessuu danda'a waan ta'eef. Ani ija kiyyaan ijoollee hojii deemtee biyya Arabaatti deettee ilmaan isii ijoollee Arabarraa deettee ilmaan isii biyya galchan argitin jiru jechuudha. Feetee sunnaan giddiin ta'uu danda'a wantoonni akkanaaf. Rakkoon akkanaaf kun ammoo fakkeenyaaf ijoollee sana dura seenaa biraa dhageessin turte. Irraa dhalee ka'ee deettee intalti deettee nama kanarraa deettee osoo isin hin bulin daa'ima irraa fudhatanii isii ala gad darban. Daa'ima irraa fudhatanii isii ala gad darban. Kun gurbaa dargaggeessaati. Nama haati manaa irraa adda. Kanaaf isin maal gochuu qabdan waan akkana kana sirrii jabeessanii irraa fayyadamuu danda'u. Haga dandeessanitti of eeggannoo gootanii kaan ammoo rabbiin kadhatan rabbiitu nama eegaa zikirii baay'isaa haga dandeessanitti zikirii heddummeessaa hariiroo jidduu keessanii gidduu rabbii keessanii ibsaa akka ammoo rakkoon akkanaa isin hin mudanneef haga dandeessanitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha isin jedha. Viidiyoo addaa kun yoo waa isin barsiisee isinitti tolee waan irraa barannee jettanii abdii qabaattan viidiyoo kana haga dandeettan laayikii godhaatii akkasumas saayibaan keessa irratti sheer godhaa akka isaa irraa waa baratanii fi of eeggannoo taasisaa. Mana kana faarawoo tatanii na dhageeffataa jiraattan ammoo sabiskiraayib godhaatii mana kana guddisaa. Mana kanarratti seenaalee ammaan tana yeroo kana keessatti qabatamaan namarratti ta'uu jiru
akkasuma seenaalee kana dura ta'e dabare seeraa nama dhuunfaa, seenaa sabaa, seenaa islaamummaa, seenaa nabiyyii, seenaa akkasuma nama gaarii, seenaa nama hamaa waan kamiinuu isin biraan ga'a. Maaliif waan isin barsiisu jechuudha. Waan dhaloota kanaaf waa barsiisu hundaa mana keenyaa hin dhabdan. Kanaaf nu jajjabeessaa, nuti sammuu isin jabeessina isin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.